Har'a ciree hedduu takka bareeda ta'ee fi mi'aawaa ta'e tokko waliin kan hojjennu ta'a. Hagadhuma viidiyoo kanatti tura maashaallah. Haaluma salphaa ta'een egaa har'aan tana paastaa qabadhee isin dhufeetiin jira. Hagadhumaatti tura laayik gochuu hin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti baga nagaa taatanii. Itti aansee akkuma argitan kana paastaa dalagnaa bishaan kiyya akkanatti danfutti jira. Egaa bishaan egaa kanatti danfisneen booda ani jalqabarra zeetina quraasnetti agarsiisutti jira diqqoon ariifadha. Kanaaf egaa bishaan keenya akkanatti danfeen booda yookaan zeetii yookaan sooqitti irra buusneet paastaa keenya ganuu ga'u itti godhanna. Walakkaa isaa godhaanii qufaan naqabeera dhugaa dubbachuuf ifamu isin jedha sagalee. Egas booda sooqitta yookaan zeetii lamaan keessa tokko itti godhatuu qabna jechuudha. Akka paastaan keenya walitti nu jalaa hin qabanne. Kanaaf haala kanaan goonee bakka lama sadiitti paastaa akkana dheerinaan hojjechuu hin jaaladhu. Bakka lama bakka sadiitti addaan caccabsee itti godha jechuudha. San dura sooqitti itti godha. Tariitii immoo zeetillee yoo ta'e akka paastaan walitti hin qabanneef gargaara. Saniin booda bakka sadiitti caccabsuun itti naqee kun akkuma argitan kana itti qadaaduu akkanumatti bishaan isaa irra ol dabaruu qaba yeroo danfu kun amma waan keessa gadi seenuuf malee bishaan jabaadha irra ol dabara jechuudha. Egaa daqiiqaa 10 takkaaf daqiiqaa 7 takkaaf bilcheessina haga inni sirrii marqamuun eenyu. As biratti immoo egaa daqiiqaa dheeres ga'e akka isinitti hin dheeranneef jecha waan hundaas qopheessee kaarotii cinaa faqaqfaqee cinaa cicciree itti aansee qullubbii adii, shunkurtii, timaatima, asitti dinnicha, fosoliyaa waan hunda akkuma argitan kana qopheessadheetiin jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana shunkurtillee hagana barbaachisu takka timaatimallee qullubbii adiis kaarotii bifa lamaan cinaa faqaqfaqee cinaa jajjabatti ciree dinnicha kiyyallee fosoliyaallee hunda akkanatti tartiibaan qopheeffadheera jechuudha. Egaa paastaan keenya haala kanaan bilchaatti jira bakka amarraa irraa buusnaa gini ol qabatu eeguu hin qabnu. Kanaaf daqiiqaa 7 eega bilcheessineen booda irraa buusnee asitti immoo suugoo keenya dalagna jechuudha. Paastaa kana eega jal'aamsinee irraa buusneen booda kun isinitti mul'isa inni mul'ata jedhee yaada gahaadha kun gahaadha jechuudha. Paastaa yoo kanatti bilchaate bareeda. Yookaan walitti yoo qabate namatti hin tolu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egas booda irraa buusnee qursii hedduu akka namatti toltu suugoo kuduraalee irraa hojjannee paastaa keenya wajjin akkamitti akka bareechisnee hojjannu waliin kan ilaallu ta'a. Istoofiin kanatu wayiilli qaba waan ta'eef galana dabarfadhee bira distii. Egaa distii irra kaa'ee distiin ho'iteen booda zeetii itti godhadhaa. Namoonni hedduun jalqaballee shunkurtii bilcheessuu ni dandeettanii garuu akka ana kanatti fedha akkanatti jaaladha waan ta'eef yeroo tokko takka shunkurtillee bilcheessee akkasillee dalagaa akkuma natti toletti godha jechuudha. Zeetii gatti godheen booda erga zeetiin keenya ho'ee yookaan immoo gara kun akkuma argaa jirtan kana ho'eetiin jira. Haga inni sirriitti onni ta'u eeguun qabnu ho'ee shunkurtii keenya itti naqanna. Hedduu takka bareeda jechuudha. Akkanatti eeganii tokkoffaa zeetiin danfaa waan ta'eef shunkurtiin kun zeetii hin dhugu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa ta'een kanatti shunkurtii keenya itti naqannee saniin booda waliin geenna. Egaa paastaan karamee baay'een dalagama. Suugoo hanqaaquutiin ni dalagama akkasumas suugoo diimaan illee ni dalagama kuduraaleen illee waa hedduun dalagama jechuudha. Paastaan kun har'a kan isinitti agarsiisu karaa kuduraalee kanaa suugoo kuduraaleetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Yookaan akkanatti illee hedduu akka mi'aayaa akkan isin jedha hordoftoota kiyyatti aansee irdii itti godhadha. Irdii akkana diqqeessee itti godha. Akkuma argaa jirtan kana maankaa sukkaara diqqoo sanitti jechuudha. Egaa kanatti godheen booda waliin gahaa irdii maaliif amti godhee seetan jalqaba shunkurtii wajjin suugoo gizee goonu waan irdiin dalagnu kan adii yoo ta'e irdii shunkurtii taasisanii godhuu qabdanii akka dhamni isaa waan san keessaa sirriitti hin dhaga'amne jechuudha. Irdiin tokko tokko hin hadhaa. Egas booda akkana goonee fosoliyaa qopheeffanne san itti naqadha. Egaa wantoota amma cicciree qopheessan wal duraa duubaan yookaan kan dura aansuu qabu dura aansee kan itti aansuu qabu itti aansa jechuudha. Amma hundaa fosoliyaa illee dinnichallee kaarotii illee bakka tokko sootti naxxanii dinnichaan booda dhabama ta'a jechuudha. Keessa sirriitti garmalee waan bilchaatuuf wal duraa duubaan itti nanna. Fosoliyaan eega bilchaateen booda kaarotii itti nanna jechuudha. Kaarotii fosoliyaan diqqooma garaagarummaa qaban isaan lamaan dinnicharra diqqoon jajjabaatan waan ta'eef jalqaba ufaan akka wadaa qabeetiin jira.
jalqabarra wanni itti goona fuulee itti goonee eeganii xiqqoo wajjiidhaan booda qullubbii keenya itti godhanna qullubbii itti goonee galee dhoofneen booda xiqqoo turree kaarotii itti galchina jechuudha. Suugoo hedduutu akka namatti tolu mufurii wajjin illee yoo ta'e paastaa wajjin illee yoo ta'e akkanatti gizee adii hojjennu wantoota amma nama dalage kana yoo dalagan hedduutu akka mi'aa jechuudha. Akkuma yeroo kamuu kaarotii kana bifa lamaan ciranii kaan faqafaqee kaan immoo jajjabatti ciree kaan faqafaxxan sun maaliif isiniif fakkaate suugoon bareechisa dhama itti godha jechuudha. Diqqaasu jajjabaan kun immoo akkuma dinnichaa fi kosoriyaa sanitti bilchaatee mataa malee gadi dhaman ta'u. Kanaaf suugoo gizee dalagu gizee baraa kaarotii faqafaqee itti godhu dhama isaa bareechisa akkasumas suugoon illee bakka suugoo namatti tolu ta'a. Egaa kana gooneen booda daqiiqaa muraasa booda kun akkana ta'eetiin jira. Maashaallee isaa gadi laafee jira. Egaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Dinnicha dhumarra itti galchuu qabna. Maaliif jennaan dinnicha dafee bilchaata waan ta'eef eegummaan bilchaatanii jedhan booda itti naqna jechuudha. Dhumarratti malee jalqabatti naquu qabnu amma timaatima keenya itti godhanna. Timaatimni illee akka mul'uma keessaan saabaniif amma itti godhee bifa walitti godhee ka'een booda eegas booda egaa waliin gahannee daqiiqaa muraasaan booda walitti deebinaa. Haala kanaan waliin gahaa paastaa hedduutu akka namatti tolu kan dalagu ga'a jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa asumaan immoo warroonni chaanala kana faarawwataa ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa maatii kiyya ta'an immoo ulfaadhaa galatooma. Itti aansee kunoo dinnichaa fi ammatti godhadhaa suugoon keenya gara bilchaatutti darbee jira gara sadhumaati irratti. Akkana isiniin jedha qulqullina sagaleetiif dhiifama amma waliin geennaa dinnichaa keenyatti godhannee waliin geennaa akkasumallee viidiyoo garaagaraa namoonni hojjedhu jettan inshaallah isiniif hojjedha. Viidiyoo qimamii shaayii namoota hedduu naaf barreessaa ture ammaan tana viidiyoo kanatti aansee isiniif hojjedha jechuudha. Waan mana kiyyaaf illee qopheeffachuuf bitee bachumaan isinitti agarsiisa. Kanaaf viidiyoo itti aanu irratti eeggadha warroonni akkasitanii barreessitan akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa daqiiqaa muraasaan booda kunoo shaayiillee cinaan irra kaa'adhee kunoo kana fakkaatee jira bilchaatutti jira akkuma argaa jirtan kanatti. Egaa shaayii keenyallee cinaan irra kaa'annee ciree hedduutu akka namatti toltuu fi hedduutu akka wanti tokko nyaatu duratti bakka yoo haala bareedaan dalagamee yeroo qopheessitu haala bareedaan qopheessite bakka osoo hin nyaatinuu nama quubsa jechuudha. Kanaaf suugoon kun illee hedduutu akka bareeda suuqidda itti godhadha. Amma gara bilchaatu yookaan gara dhumaatti irra gahaa jirra waan ta'eef suuqidda keenya itti godhanna. Saniin booda waliin geenne qimamii itti goonee itti godhuu baanillee rakkoo miti. Haala kanaan itti goonee dinnichaan haginni sirriitti bilchaatee dhama fixatutti eeguun qabnu diqqoonii hafaa akkuma argaa jirtan kana hin cabne. Kanaaf diqqoota kan tursiise jechuudha. Daqiiqaa 10 akka tursiise walitti deebina akkuma argaa jirtan kana diqqoonii hafaa. Kanaaf haganni bilchaatu ni eenna jechuudha diqqoo daqiiqaa 10 takkaaf. Eegoonni waliin geenne geessanii booda itti qadaannee ni tursiisna. Namoonni viidiyoo aandala gara deemtanii na gaafatanii ittoo kikkii ataraan hojjedhu waan garaagaraa viidiyoo keessee natii warri haarawaa amma chaanaala kiyyaa dhufte yoo jiraattan viidiyoo kan jedhu jal'attanii achi olii yaastanii waan barbaadan hundi isaatu dalageetiin jira shiroo jettanii dinnichaa jettanii goommana jettanii qixxaa bakka waan biddeena jettanii kanaaf achirraa ilaalaa isiniin jedha. Kinoorii kan diqqootti godhee jira. Egaa amma irraa buusu daqiiqaa 5 waan waafu kinoorii kanatti godhe saniin booda qaaraa xiqqootti ciree irraa buusne jechuudha bilchaateeti jira. Kanaaf warroonni as dheenne kana maatii kiyya taatan manni kun yookaan chaanaalli kun keessanii kanaaf keessa gadi gaggayaatiin waan jiru mara daawwadhaa isiniin jedha. Viidiyoon hin hojjetamin inuma hin jiru hedduu hojjedheetiin jira biddeen irraa kaasee egaa waan garaagaraa kanaaf keessa deddeemaa ilaalaa isiniin jedha yaada keessanillee barreessaa. Akkuma argaa jirtan kan amma bilchaatutti jira. Kanaaf amma waliin gahee jala dhaamsineetiin qaaraa xiqqootti godha jechuudha. Ittiin baay'isu xiqqoo akkanatti daqiiqaa 5 xiqqaafan malee ni eenna. Garuu dhumarra gaheetiin jira. Asitti shaayiin danfuutti jira. Istoofina haayilii baay'een qabu. Kunoo ammaan tana gahee jira waan ta'eef qaaraa kiyyatti godhadha. Jala dhaamsee saniin gara kaanii gara qopheessutti dabarraa hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa. Bakka kanatti bilbila osoo waraabaa jiru saayilent irra turte namni itti bilbilee ture adaan waan waraabaa jiru sehee gizee paastaa dhimbiibu jechuudha yookaan axallalu bilbilli natti bilbilamee dhaabate jechuudha waraabbii dhiisee jiraadha. Yaani ol ka'ee ilaalu waraabaa hin jiru jechuudha. Osoo saayilent irra jiraatu baattee yoo itti dawalan sallaalee eegasee itti fufsiisa. Akkuma battan abdiin qaba yeroo dhimbiibu qofa jechuudha kan hin mul'atini sababa saniifi haala bareedaa ta'een kun paastaan keenya walitti hin qabanne haaluma bareedaa ta'een ifaan xiqqoon irratti ifee
dhimbiibamee jira. Ammaan tana suugoo kana dhugaa dubbachuuf nyaata gizee namaa dhiyeessuu akkanatti bakka an fakkeenyaa fi cilfaan dhiqqeessee itti qicuu hin jaaladhu jechuudha. Akkanatti yoo barakachiise namaaf yoo dhiyeesse malee namni waan quufunatti hin fakkaatu. Maashaallah tabaarakallaa kun kana fakkaata isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa haala kanaan eega dhiyeessiniin booda ciree hedduu namatti toluu fi hedduu akka nama hawwatu. Maashaallah halluun isaa hedduu bareeda. Dalagnee jirra jechuudha. Harka tokkoon bilbila qabadhee waliin ga'uu natti hin tolle. Haala kanaan goonee ciree bareeda ta'e qopheeffannee shaayii teennallee biraan dhiyeessuu dandeenya. Egaa viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Laayik godhaa jirtanii garuu galatooma ulfaadha. Warroonni laayik hin goone immoo laayik godhaa wanti isin irraa hir'atu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf mana kumaatii yoo ilaalame laayikiin 150 yookaan 80 akkas laayik godhaa warri ilaaltan hundi keessanii uummata akka rakkoon qabu isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa hedduu akka namatti tola. Amma waliin geennee dhiyeessuu qofa jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu waan dhageeffattaniif hedduu akka galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasumallee mootu viidiyoo jalatti yaada keessan barreessaa hanqinni yoo jiraate barreessaa isiniin jedha yaadaaf keessan. Egas booda shaayiin teennallee tana fakkaatti haa nyaannu haa dhugnu isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deemna. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha. Hedduu akka isin jaaladha isin kabaja. Guyyaa gaarii keessanaa oolaa laayik gochuu hin dagatina. Baay baay.